Shalaguun kamaa gamna bishaawwaad bu'aa abbaa malaaf Giyoorgis dinagdee dubbii guduunfame isatu furgaasa guduunfaa Ingilizii xaxaa Faransaay isatu banee hiika isatu addaan baasa yeroo rakkoon dhufee Minilik gundhamu isatti baqatu isatti waa gamna gonkisaadha gamna bishaawwaadu ijoollummaa isaatti booji'amuun masaraa mootummaatti guddate boodarra gaggeessaa gamnaaf bilchaataa ta'uun waggoota 30 biyya kana sadarkaa adda addaatti gaggeessaa ture. Fiitaawuraarii Giyoorgis dinagdee abbaan malaa. Abbaan malaa hoogganaa waraanaa, gaggeessaa siyaasaa, ogeessa bulchiinsaaf dippiloomaasii seenaa biyya kanaa keessatti beekamuudha. Giyoorgis dinagdee abbaan malaa dubbii xaxame hiikuun dhugaa dabe sirreessuun murtoo haqaa kennuun kan beekamu nama qaroo seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo olaanaa qabuudha. Abbaan malaa nama caalan isaan kan lammii ofii guddisan. Giyoorgis baay'ee qaroodha. Anama ofiin tuffadha. Anama dooktara miti. Kan gusa nagastuu Girgee kan gusochuuna karaasochuu Raaskee. Mootii moototaa ta'e gadi. Moototaa fi raasotaa ol jedhamaniiti mamu. Iyyata tokko hoo dhiyeessitu inni dhumni nugusa. Hoo sitti murtaa'e naangallee na haa galu jettee an dhiyeessitu nugusatti. Nugusan booddee Giyoorgisitti dhiyaachaa ture. To the contrary. የመጀመሪያው የጦር ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ፊታውራሪ ጊዮርጊስ dinagዴ አባ መላ ብልህ የጦር መሪ ናቸው። አጀጃ ወራና ኢትዮጵያ ጀልቀባ ታአኒ ከሙደመን ፊታውራሪ Giyoorgis dinagdee አባ መላ ሆገና ወራና gamna turan. Fiitaawuraarii Giyoorgis dinagdee abbaan malaa maqaa farda isaa abbaa Machaale waamam maqaan maatiin isaa ijoollummaatti moggaaseef garuu Quseedha. Qusee dinagdee godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii baddaa Qaqallii naannoo Bodda jedhamutti dhalate. Jibicha korma ta'u Booranatti beekuu jedhu. Fiitaawurarii Giyoorgis maqaa kiristinnaa boodati yeroo duraanii haati yeroo garaatti baattu garaa keessatti haadha dhiitee kuffisee jedhu. Garaatti haadha dhiitee kuffisee jedhu jabeenya isaa irratti. Haati dhuftee gaafa deessu Qusee jettee maqaa baafteef. Qusee jechuun yaa Waaqna qusatteeti as qabsiiftee. Giyoorgis dinagdee Qusee dinagdeeti. Qusee dinagdee nama askinoo boddatti jechuudha. Boddatti Dandii keessatti dhalatanidha. Maaliif abbaa malaa jedhamanii bulchiinsa irratti dippiloomaasii irratti abbaa malaa waan ta'aniif. Abbaa Machaal jedhamu immoo farda isaaniitu Machaali. Amma fakkeenyaa fi Makalaakaan Machaal jedhamti kilabichi maqaa sanaan moggaafame. Ministeera waraanaa waan turaniif jechaadha Machaal. Abbaa Qurat jedhamu. Qurat jechuun dubbii isaan muran namni biraa keessa deebi'uu hin danda'u. Abbaan Machaal ማለት ያፈረስ ስማቸው ነው። Abbaan Machaal maqaa farda isaaniiti. Abbaa malaa jedhamuun beekamu. Sababni isaas murtoo isaan kennan bilchinaa fi gamnummaa guddaan waan ta'eefi seera dileen cinatti beekumsaaf mala mataa isaaniitiin bitaaf mirga ilaalanii murtoo haqaa waan kennaniif abbaa malaa jedhaman. ነገሩን በደንብ አድርገው አበጥረው አስበውበት ብልቱን አውጥተው dhimmicha gadi fageenyaan erga ilaalanii booda murtoo haqaa waan kennaniifis abbaa qurxaa jedhamu. Abbaa qurxaa kan jedhamaniifis murtoo hin raafamne murtoodhuma waan kennaniifi. Oromoodha isaanii lola Aduwaa keessattis Maqalee keessattis tooftaa lolaa tooftaa ittiin biyya bulchan kan beeku kan gooksu ammaakaarii turan isaan gorsaa turan. Haile Sillaaseedhaafis gorsaadha Minilikiifis gorsaadha. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Aduwaa gaafa Maqalee sanii. Qusee dinagdee dhaloonni isaa Maaruu Walee Walisoo Walisoo Liiban Machaati. Qusee dinagdee fi Looreet Tsaggaayee Gabramadiin naannoo tokkotti dhalatan. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin walaloo isaa beekamaa Awaash jedhu uummata Oromoo ibsuuf barreesse jedhamee yaadamu keessatti yaadannoo haa ta'uuf kan jedhe Gammachuu Qamalittii
eessuma qusee dinagdee ilma bookaa dinagdeeti. እስከ መቼ ይሆን አዋሽ መቼም ሌላ ንግርት የለህ እንደ ሴቴ ሸረሪት ጽንስ ራስክን በራስህ ዋጥ ያለህ እስከ መቼ ይሆን አዋሽ የአዋሽን ስነ ግጥም በመታሰቢያነት የጠቀስኩት ለአንድ ለሜጫ እልክ አስጨራሽ ጀብደኛ ሰው ለገመቹ ቀመሪቲ ነው። ገመቹን ሃቲ ሳፌሮዳ ሃቲ አረሳቲ ቦካዳ ቦካን ከንዲ ነግዴቲ ሀብተ ጊዮርጊስ ከንዲ ነግዴቲ sana duwwaan mooduun ta'in gammachuu qamalitti Habte Giyoorgis akkuma beekamu ijoolleen qabu. Gammachuu qamalitti dura akka ilma dhiiraatti narchar godhee guddifate. Nuti akka maatiitti gammachuudhuma fakkaata Awaash jenna. Dhuwwaan immoo uummata Oromoo si fakkaata. Gammachuu qamalitti goota ija guddaati. Fiitaaurarii Habte Giyoorgis dinagdee dhala waan hin qabneef of biratti fudhatee guddise. yeroo liji Iyyaasuu Raas Tafarii Makonnanii fi Zawudituun sababa aangootiin waliigaltee dhabanii masaraan mootummaa tasgabbii dhabetti Fiitaaurarii Habte Giyoorgis dinagdee fi mooticha Haayile Sillaasee gidduu wal dhabdee cimaatu ture. Yeroo sana Fiitaaurarii Habte Giyoorgis cina dhaabbatee kan loleef Gammachuu qamalitti ture. Gootummaan Gammachuu qamalitti haftee hin qabu. Gaafa Haayile Sillaasee fi Habte Giyoorgis wal dhabiinsa cimaarra gahan isa guddaarra gahanii turan gaafa alga waraash ture jechaadha Haayile Sillaaseen. Harki koo qabamee Gammachuu jedheetti erge Habte Giyoorgis jechaadha. Halkan tokkoof guyyaa tokkotti dandii fardaan ka'ee Finfinnee tokko xaxxare jechaadha Gammachuun. Gaafas qaqqabeef akka ilma dhiiratti jechaadha. Dhiirummaan isaa haftee hin qabu kan jedhamuuf kanaaf. Qusee dinagdee abbaan malaa dhalatee waggaa 10tti loltoota Minilikiin booji'an waggoota 5 Dabra Biraan erga tureen booda masaraa mootummaa Minilikitti fudhatamee achitti guddate. Yeroo ijoollummaa isaa dafee waa hubachuun farda yaabbachuun gombisa taphachuun beekama. Bookaa dinagdee jechuun obboleettii hangafa Fiitaaurarii Habte Giyoorgis. Egaa gaafa booji'aman dugda ishiirraa booji'aman wajjin deemuyyuu wajjumaa hundee booji'amanii deemaniit achi innaa waraanni Minilik gara kibbaatti gadi jiru jechaadha. Yeroo sana fudhatamanii obboleettiin deebisanii Fiitaaurarii Giyoorgis garuu fudhataniit garanatti dabarsan gara Shawaa Kaabaa kanatti dabarsanii waggaa hedduu achi gadi jiraateen booda mala beekuun farda xaba beekuun dubbii beekuun kuni mana nugusaatti galuu qaba jedhamee filatamee ቤተ መንግስት ገለ ይቻላል ለጋድሜ ምርኮኛ ሆነው ኡምሪ ሳ ዳይሙማቲ ቦጂአሜ ገረ መሰራ ሞቱማ ዱፌ ይጆሉማ ሳት ገምና ደንዴቲ ወሊ ገሉ ጭማ ከን ቀቡ ወልናን ሶፊ ያቢ ፈርዳን ቤከማዳ ዮ ሜታኒ ፊ ናኖን ሜታ ጨቦ ፋ ከንቲ ወኖ ጅሩ irratti qabamu waraana Minilikiin qabamu dhufe Habte Giyoorgis egaa erga dhufe booddee guddatee aangoo guddaa argatee nama raajiiwwan guguddoo hojjetedha. yeroo waraanni goobanaa karaa Shawaa kanatti Shawaa lixaa kanatti duulu yookaan Minilikii wajjiniin biyya kana qabatu humna goobanaa jala seenanii jechuudha. Bifa kanaan namni kun humna godhachaa deeme fardaanis wallaasoodhaanis waa hundaanuu jechuudha. Hanga adeemee cimaa adeeman Fiitaaurarii Habte Giyoorgis amma bifa kanaan karaa humna mootitti makaman. Gootasi gamnasi abbaa malaa jedhanii maqaa baasaniif mala beeka mala hiika irratti sanumatti guddatee taa'ee ministeera hoogganaa waraanaa ta'ee jagnummaa sin qaba gootummaa sin qaba bilchina guddaa qaba garaa bal'aa qaba. Masaraa mootummaa keessatti beekumsaa fi hubannoon isaa cimaa yommuu deemu jalqaba ashkarii ilfinyii ittaansee ogeessa waraanaa
achiin immoo ministeeraa fi walitti qabaa ministeerotaa biyyattii ta'uun biyya kana bulchaa ture. Fiitaawurarii Habta Goorgis dinagdee lola Adwaa injifannoo boonsaa Itoophiyaan gonfatte keessatti qooda olaanaa gumaacheera. Fiitaawurarii Gabayyoo Gurmuu osoo gootummaan lolu Adwaatti wareegamnaan Fiitaawurarii Habta Goorgis dinagdee bakka bu'e. Lola kanas tooftaa bilchinaa fi ogummaa waraanaa cimaan waan hoogganeef Itoophiyaa injifannoo boonsaa gonfachiise. Kanarraa ka'uunis Fiitaawurarummaan kennamee fi Fiitaawurarii Habta Goorgis dinagdee jedhamee waamame. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii gaafa lola Adwaa gaafa maqaleessanii የፊታውራሪን አስተዋጽኦ በሁለት መክፈል ይቻላል። ገይ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ሎላ Adwaa irratti ba'atan bakka lamatti qoodanii ilaaluun ni danda'ama. Inni tokko hooggansa waraanaati. Loltoota masaraa mootummaa 3,000 ta'an hoogganuun erga Gabayyoon wareegame immoo bakka isaa bu'uun hoogganan. Inni biroon immoo hojii dippiloomaasii irratti waan jabaa hojjetanidha. Gabayyoon achitti duunanii 100% wanta tokko odoorraan irsini poozishinii lafa inni qabu san Habte Giyoorgisiif dabarsan. Taayitiluma eenyu maqaasaa just taayitil wannoon jiraamuti taayitiliin itti waaman inni Fiitaawurarii jedhamu kun Gabayyooti dur itti waamama akkasi. Habte Giyoorgis fudhannaan isuma fudhatee taayitilii biraattis hin dabalannee umurii isaa guutuu isumaan jiraatee du'e. Oromoon goota Adwaatti Maqaleetti kan dhaqeeyyeekse yoo lakkoofne jeneraata 11 achi keessaa Oromoon jeneraata 9. Jagni immoo waan ofiiti waan keenya jedheeti inni lafaa waan keenya utoo isaan jiraachuu baatanii jagni utoo jiraachuu baatee xalaanni nu fixxe jedhu. Fiitaawurarii Habta Goorgis dinagdee waraana Xaaliyaanii waliin Adwaaf Maacoo irratti gaggeeffame waraanota yeroo adda addaatti biyya keessatti gaggeeffaman hedduu tooftaa waraanaa cimaan hoogganuun injifateera. Kanaaf mootii Minilikii fi biyyoota adda addaa biratti fudhatama guddaa qaba ture. Gama bulchiinsaatiinis konyaa Jibaatiif Maccaa Caboof Guraagee Boorana bulcheera. የመጀመሪያው የጦር ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ dinagdee abbaa malaa ministeera waraanaa jalqabaa ta'anii kan muudaman Habte Giyoorgis dinagdee abbaa malaa loltoota iizii adda addaa jala turan gara tokkootti fiduun ministeericha hundeessuun sadarkaa amma irra jiruun akka ga'u kan taasisan hoogganaa waraanaa gamnaa fi jabaa turan. አስተዳደራቸው በጣም የረቀቀ ነው ማለት ይቻላል። Bulchiinsi isaanii baay'ee bilchinaa fi qaroomina qaba. Bakka isaanitti dhalatanii koonyaa Jibaatii fi Maccaa duraanii deemnee qorannoo geggeessineerra. Haalli ittiin wal bulchan sirna haqaa uummanni jaarsummaan waliif kenne cimaa ta'uu mirkaneeffanneerra. Malummaas, gootummaas, arjummaas, dippiloomaasiis waan hundumaa Rabbi kenneef malli inni qabu dippiloomaasii biyya alaa wajjiniin haasaa biyya bulchiinsa biyya keessaa mala waraana guddaa mo'ate hundumaa. Fiitaawurarii Habta Goorgis dinagdee kan ittiin beekamu keessaa inni ijoon murtoo haqaa kennuudhaan dhimmoonni murtoof isa bira dhufan hedduun isaanii abbootiin seeraa murtoo itti kennuu kan dadhabanii fi Atsee Minilik abbaan malaa murtoo itti kennu jedhee kan of bira dabarseedha. ዳግማዊ ሚኒሊክ በትልቁ የችሎት የመጨረሻ እሳቸው ናቸው። ግን murtoo isa dhumaa kan kennu Atsee Minilik garuu dhimmoota murteessoof dhiibbaa ta'an gara Habte Goorgisitti ergu ture. Fiitaawurarii Habte Goorgis bakka dhaddacha isaanii taa'uun dhimmoota kunneen bilchinaan ilaalanii murtoo haqaa itti kennu. Wanti inni murteessu maa duubatti waan deebiin dhageessu kaa waan nugustillee dadhaban isatti kennama. Murtoowwan haqaa abbaan malaa kenne hedduun isaa bifa afoolaan dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe. Kanneen ammoo Profeesar Baahiruu Zawudee kitaaba seenaa Fiitaawurarii Habte Goorgis dinagdee booji'amoo hanga biyya bulchuu jedhu keessatti barreessaniiru. Fakkeenyaaf waa tokkoon sii kaasa. Dubartiin takka iyyata dhiyeessite. Gadditeetuma boochee kana booddee gaa'enyuttan deemaa waaqattan dhiisaa jette. Namichi immoo ani dhirsaa miti niititiyyaa miti jedhe suni ka'eeti gadi jedhee sagadee galatuu galche. Galchee ba'uudhaa hoo jedhan
qoy kottaa deebi'aa jedheen abbaan malaa kottaa deebi'aa jedheen waliin jiraachuu keessan dhugaa akka ta'e hin ganneeti ati jedheen waliin jiraanne look Ihaadeg oggootii meeqan booddee fide waan kana waliin jiraachaa akka jiran ragaan jiraannaan ji'a sadii oli waliin jiraannaan niitiidhaa kan jedhu amma dhufe bara san garuu Habte Goorgis godhe. Akkamaa san fidanii Fiixawuraarii bira fidu Fiixawuraarii fuuldura hoggaa taa'e isaa dhuftee ilma koo yakka humtee dhufte miti nama najjeefne achittuu galafamee dideematiire ammas isaan fuuldura ga'ee lakkeen hin ajjeesu jedhee sitti sin gane dhugaadhaa waan nama sakkaru lafti bakkaatti tajjeefte sun nama sakkaru jennaan yaa masakkaru jedha mucaayyi akka uume sun jedha. Meedha qaama sakkarsiisaa koottaa jedhanii akkana tolee jedhanii jechuma garagaranii duuba turan isaanii maal masakkarsiisu biruma taa'e akkamaa bira. Sa'aatii muraasaa immoo taa'e gurbayyoo bakka tajjeesta san ga'u jarramma deeme jenna fagoodha beeyasii miti fagoodha gaanuu tanaa jedhee amansiisee malaa nama. Abbaan malaa gamnummaa dubbii bitaaf mirga bilchinaan ilaalanii murtoo haqaa kennuu sirna gadaa Oromoo saba isaa uummata Oromoo irraa kan barate ta'uu hayyoonni seenaa fi firoonni isaa ragaa ba'u. Aadaa Oromootiin iyyanni tokko hoo dhiyaatu taa'aniit abbootiin gadaa yookaan sagliin gadaa taa'anii dhaga'anii kan keetis dhaga'anii anaan immoo gurra naa kenni naan jedhu. Gurra naa kenni naan jedhu nan ka'a ati himata kee ni himattaa sana booddee ana kottu jedhanii asiin immoo gurra naa kenni hin dhaga'u hallachuu dhaga'anii raawwataniit dhugaan bakka jirtu erga argatan booddee murtii kenne. Kara aadaa warra Minilikiin hoo deemte immoo han afaan hin caaleetu murtii argata. Aadaan kana baqloo sax farasaa gabaa balanyaa dabalahaa kana keessatti loojikiin hin jiru. Kana keessatti hani dandeettii haasawa qabu santuu injifata. Habte Goorgis kan gochaa ture garuu akkan duratti sitti mee kanaa miti. Kanaafuu uummata ofiitirraa fudhatee jechaadha inni. Isaan gadaa of kalaniiru, gadaas tiksaniiru, gadaan kan kufnes godhaniiru. Habte Goorgis obboleeyyan isaanii hundumtuu akka gadaa of kalan godhaniiru. Dhiibbaa bataskaanaa, dhiibbaa modernizeeshin jedhameetoo sirna Oromoo hacuucuu hambisuu xaarame sana hundumaa qabatee mo'ateet gadaa nama mar'aatti as gahe. Anamma gadaa roobaleeti. Gadaan kun gadaa kooti. Gadaa nama keessa jiru. Oromoon ammataadha. Saba biroo hin dhiibu. Jaalalaa fi nagaan waliin jiraata. Kun aadaa boonsaa qabu guddifannaan ofitti dabala. Fiixawuraarii Habte Goorgis dinagdees bara biyya bulchaa turetti saba gumuus keessaa filatamanii lola irratti hirmaachuun injifatanii wayita deebi'an irbaata affeere. Isaan garuu irbaata nu affeeruu caalaa iddoo jiraannu dhiyeenyarraa akka nuuf kennamu barbaanna jedhanii mootii Minilik gaafatan. Mootichi abbaan malaa fala akka barbaaduuf gara isaatti dabarse. Abbaan malaas biyya dhaloota abbaa koo lafti ho'aan isiniif ta'u jira achi jiraadhaa lammii keenyas ta'a jedheen. Isaanis lafa bal'aarra qubatan gosa abbaa malaa Maarutti moggaafaman. Habtarani Habte Goorgis dhugumaa kamaan fuulaa gongo maloota kanaadha. Habtarani Habte Goorgis wajjin wali galanii yoo bileessa keenya amma isin dilli gootani isaan kunis argaasiistani amma kootaatti gooroo oli jibee gadi kootaatti iddoo sanatti qubbaadha jedhaniiti maalaa fi gassoo sangaa nafne andaaqoo nafne hoolaa nafne kana hojjatee Habtarani Habte Goorgis nuti hojjatee nuti amma lammiidha addaan bahee wal qabnu. Lafa agarsiisee bidoo gadi jibee oli agarsiisanii ammarraa ol hin jiraannee akka lammii taanee akka walee maaruu walee walisoo taanee akka akkayyoo taanee
amma isaanii akka akaakayyoo keenya laalnetti ilmaan isaanii immoo akkaan immoo adaadaa keenya wal taanee amma akkana waliin jiraanna. Hafti Goorgisii isaan kan nu guddise isaanii lafas kan nu kenne isaanii nuti warra lammii tokko waliin fuunus innaa taskaara baasanus innaa sargi baasanus wal waamu. Laatanii fi obaasanii itti uwwisanii galaa jedhee Minilik hin galan jedhee Hafta Giyoorgis hin galanii ani lammummaattiin isaan horadhanii hin galanii jedha. Kanatti asafanii as roogdatti hafanii har'a maqaa duukan manyaa qotii waamuma. Taawuraari Hafta Giyoorgis dinagdee guddina dippiloomaasii biyya keenyaatiif qooda olaanaa gumaacheera. Imbaasiiwwan biyyoota alaa Finfinnee keessatti akka banaman mana jireenyaa fi kennuun hojiiwwan dippiloomaasii adda addaa bilchinaan hojjechuun hariiroon Itiyoophiyaan biyyoota adda addaa waliin qabdu akka cimuuf qooda olaanaa gumaacheera. Ameerikaan gibbiddoo jedhamu ilaali. Mana isaanii kennan dura innaa Ameerikaan imbaasiin ijaaramu mana mataa isaanii kennaniif. Mana mataa isaanii. Ameerikaan imbaasii markaatoo ture. Sanarraa ka'eeti Ameerikaan gibbii kan jedhamu. Amma Yemen communitytti keessa jira. Keessayyuu immoo gaaffii waan faranjoonni dhiyeessitutti deebii argachuudha. Deebii kennuudhaan. Rakkoowwan adda addaa uumamanii fakkeenyaaf jiraattonni iyyata hoo dhiyeessan iyyata san laalee murtii kennuudhaan nama beekamaa ture Hafta Giyoorgis. Dippiloomaasiinis akka nama murteetis hojjechaa ture jechaadha. Akka nama bulchiintasis waa sadii hojjechaa ture. Hojii dippiloomaasii keessatti yaadota xaxamaa fi dhibaa ta'an ambaasaaddoroonni fi konsiloonni biyya alaa dhiyeessan hedduu hubachuu fi hiikuun abbaan malaa beekamaa ture. Karaa dippiloomaasii Hafta Giyoorgis nama cimaa turan. Dhageessaniirtu fakkeenyaaf Ingilizoota wajjin wal dhabanii naannawa Yaabellootti naannawa Mooyyaleetti waraanni Ingilizii tokko achitti du'e. Hoogganaa waraanaa. Cumaan lafa hoogganaa waraana keenyaatti du'e nuu kennaa jennaani hin kennine maal rakkoo qaba amma Minilik rakkatan kana murteessuudha. Maal rakkoo qaba kuni hin kennina. Isinis ilmi keenya Tewoodiroos Alamaayyoo Tewoodiroos iddootti awwaalame Ingilizii irraa nuu kennaati. Nutis kana sin kitaaba keessa waan jiruuf waan kitaaba keessa jiru baay'ee irratti waan hin jenne. Abbaan malaa gaggeessaa waraanaa, siyaasaa, bulchiinsaa fi dippiloomaasii cimaa ta'uu namoonni biyya alaa hedduun dhugaa ba'u. Ambaasaadarri biyya Ingilizii yeroo sanaa Hoohilar fi Taawuraari Hafta Giyoorgis dinagdee namummaan isaa nama dhugaa fi haqaa yoo dubbatu duubatti hin jennedha jedhe. Lammii biyya Faransaay kan ta'e Dr. Meeraab waggoota dheeraa fi Itiyoophiyaa keessatti tajaajila wal'aansa fayyaa kennaa ture. Yommuu biyya isaatti deebi'u kitaaba barreesse keessatti Hafta Giyoorgis akka wal'aanaa ture eeruun fi Taawuraari Hafta Giyoorgis nama tasgabbaa'aa lammiilee biyya alaatiif kabaja guddaa qabudha jedhe. Lammiin biyya Xaaliyaanii imaluun beekamu Ornaaldoo Chaappiloon fi Taawuraari Hafta Giyoorgis nama tasgabbaa'aa ta'e tasgabbii mootummichaatiif murteessaa ta'e Awurooppaaf ilaalcha gaarii qabudha jedhe. Lammiin biyya Giriik Dr. Zeeros nama murtoo haqa qabeessa ogummaa guddaan murteessu nama beellama kabajudha jedheera. Hayyoonni seenaa fi siyaasaa biyya keenyaa hedduun abbaan malaa gaggeessaa waraanaa fi siyaasaatiin cimaa gootummaa ogummaa fi dandeettii qabuun Itoophiyaa ammayyaa ijaaruuf qooda olaanaa kan gumaache ta'uu ragaa ba'u. Hafta Giyoorgis ስልጣን ሸንቀቡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢ ፖለቲካዋ ሚኒስትሮታ ሚኒስቴር ሀጃላ ሚኒስቴር ወራና ሴራ ወረት ከኒ ኩተኒሳን አጃብየ ኬሰስ ኢሳንቱ ኢላላ ሀብተ ጊዮርጊስን ያው በእውቀታቸው አደንቃለሁ። ሀብተ ጊዮርጊስ ኦቦሌሳ አካከዩ ኮቲ bilchina gamnummaa fi beekumsa qabuunin dinqisiifadha. Baalchaan immoo maatii haadha kootiiti. Isa immoo gootummaa isaatiinan dinqisiifadha. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu. Gootota Oromoo kam kaasee qabnisu. Baalchaan baanamsoo goota diina
እሳቸው መታወስ የሚገባቸው በጦር መሪነታቸው ሳይሆን በአስተዳዳሪነታቸው ነው። ኢሳን ያደተሙ ከን ቀበን ገምኑማ ፊ ብልችነ ቡልቺንሰ ቀበኒኒ ጎተ ጀባ ta'anis isaan waliin gootota hedduu qabna gama bulchiinsaatiin garuu hedduu miti. Abbaa Malaarraa bilchinaa fi ga'umsaan biyya gaggeessuun murtoo haqaa kennuun jiruuf jireenya uummataa kan jijjiiru seenaanis kan nama hin daganne ta'uu irraa hubachuun ni danda'ama. Ofir nugusa isaanii itti amanamaa ta'uu kana omtuu kun amma ani akka duriitti naan laalu kanan jedhu amma garuu biyya ijaaruudha hooggantoota mootota akkasitti structurally kabajaa qalbii horachaa dhufne malee biyyi kun hin ijaaramtu kan jedhu qaba. Isaan irraa kan barannu kan garaatti qabanne jechuudha hamtuu san dhiisaa waan gaariidhaan tokko taanee ilaafiidhaan waan biraa dabarree biyya tana ijaarree nageenyaan jiraachuudhaaf jechuudha dhaloota fuus kan tolu kana. Wantumti dhalatanuufu waan biyya ofii bareechuudhaaf waan xalaata biyya ofii ofirraa dhoobuudhaaf arbanyoochuuf beekan biyya eegan arbanyoonni guutan. Osoo gaangonni dhaltee gaangota zinaarii santu dhala. Osoo gaangonni dhaltee gaangota zinaarii santu dhala. Osoo gaanduwe galee. Bara 1846tti dhalatee bara 1919tti boqote. Sirna awwaalcha isaas Bataskana Goorgisii Araadaa jirutti raawwate. Sirna awwaalcha Abbaa Malaarratti firoonni uummanni isa jaallatu dinqisiifatu kumaatamaan lakkaawamu aangawoonni mootummaa fi lammiileen biyya alaa argamaniiru. ንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለቀብሩ አስከሬኑን ለእሳቸው ክብር በእግራቸው ነው ተጉዘው መጥተው ቀብሩን ይፈጸሙ። sirna awwaalcha isaanii irratti uummata kumaatamaan lakkaa'amutu argame. Askoodhaa kaasee haga Bataskana Goorgisii Araadaatti uummanni guutee garri itti socho'an dhabame. Mootiin Haile Sillaasees kabaja isaaniitiif jecha lafoodhaa Bataskana dhufanii awwaalchisan. Iddoon awwaalcha fi Taawaraarabta Goorgis dinagdee doo'annaa fi ifa kan hin taane yommuu ta'u manni keessatti awwaalames waan moofa'eef fuuldura muuziyeemii Bataskanichaatti awwaala Abuna Phexros cinatti akka darbu ta'eera. Meeshaaleen awwaalcha keessaa ba'an kanneen akka goraadee, lishaanii warqee fi hidhannoowwan waraanaa muuziyeemii Bataskanichaa keessa akka taa'us taasifameera. በዚህ ቤተ ክርስቲያን እንዲያርፉ ተደርጎ ቀብራቸው ተፈጽሞ ለ97 ዓመት bakkitti awwaalan mana keessa yommuu ta'u daawwattoonni yommuu dhufan salphaatti arguu hin danda'an. Manichis waan dulloomeef jijjigaa jira. Kanaaf erga awwaalamanii waggaa 97tti achi baasnee fuula dura muuziyeemii Abuna Phexros cinatti dabarsine. የአንድ ፊታውራሪ ማዕረግ አድርጎት ቀብር ውስጥ ተቀብረው ከቀብር ውስጥ የወጣ ነው። የጦር ሚኒስተር ስለነበሩ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ሚኒስቴራ ወራና ዋን turaniif hambaaleen isaan ilaalatan as keessa jiru. Keessumaayyuu meeshaaleen waraanaa lola Adwaa irratti itti lolan mana kana keessa kaa'ameera. Eeguun kan ijaarame akka odeeffannoo jirutti bara 1892 manni kun yeroo sanii akkuma amma laaltan kana kun na duubatti argaa jirtu kun dhagaadhaan ijaarame. Waggaa tokko buqaa'ee akka inni godhatu tooftaadhaan waggaa tokko dhiittamee wanni kun innumti leeshoo ta'e innumti simintoo ta'e innumti bittiin maarigamee ta'e kun xaaraa jalatti gara walitti hafee jira yoo sangaa akkatti bareedu. Yeroo ammaa kana manni jireenyaa Fiitaawaraarabta Goorgis haroo dandii naannoo magaalaa Jiree fi Finfinneetti argama. Manneen barnootaa hedduu maqaa Fiitaawaraarabta Goorgis dinagdeetiin moggaafamaniiru. Riqichi Piyaasaa fi Markaatoo wal quunnamsiisus maqaa isaatiin waamama. Yaadannoon injifannoo Adwaa keessattis yaadannoon gootota Adwaa waliin hojjetameefiira.
kanaa oltu isaaf malaa jedhu maatiin isaa. አሁን እኛ ነበር በፕሮፌሰር ባህሩ seenaan isaanii akka isaan ibsutti hin barreeffamne. Kitaaba tokko Profeesar Baharuu Zawudee waliin ta'uun akka barreeffamu ta'eera. Kunis ga'aa miti. Ragaa guutuu hin arganne. Seenaan namoota biyya kanaaf qooda olaanaa gumaachanii haalaan qoratamee barreeffamuu qaba. Maal qabam Habte Goorgis gaamma Habte Goorgis dildii waan jedhamu sunumtu ittiin moggaafamee oduun ta'in masaraa Minilikii gara qeesaatii markaatutti innaa dhufu waan achiin ce'uuf Habte Goorgis dildii jedhamee too moggaafamee jedhu. Egaa amma iddoo tokko tokkotti manni barnootaa lamaan tokko Tulluwoolloo fi Habte Goorgis Timirti Beet, Askuulallee fi Habte Goorgis Timirti Beet, kan biraa baankonni wayii Abbaa Malaa Biraanchi, Qusee Dinagdee Biraanchi jedhamanii baankonni sadeen tokko jiru. Wanti biraa omtu jiru. Hawultii gaammaa maatinumti walii ta'ee hawultii tokko Goorgisii keessatti. Sunumtis waan isaan madaalu miti. Goorgisii maaltu dhaqa? Warra Ortodoksii duwwaa dhaqa miti. Garuu iddoo isaan eenyu bulchan? Islaama bulchan, Kiristaana bulchan, Waaqeffannaa bulchan. Kanaafuu iddoo isaan madaalutti gadi ba'ee hawultii siidaa Minilikii gadi hin taaneen mul'achuu qaba. Of course amma Adwaa keessatti gaa iddoo tokko kennameeraaf warra sanaa warra Nugos Mikaa'el maal sanaa ol akkuma jedhame mootii moototaatii gadi nugusoota fi moototaa fi raasotaa ol akka jedhame iddoon isaa kabajamee kennamuufii qaba jedheetan yaada. Namni akka Fitaaraarii Habte Goorgis kan akka Garasuu Dhukii kan akka Gabayyoo Gurmuu nama ka'uu qabanidha. Hedduudha. Kan akka Abdiisaa Agaa kan akka Bishuu Sanbatoo nama jagnoota maqaan isaanii seenaa keessatti ka'uu qabudha. Seenaan isaanii immoo addatti immoo akka baayogiraafiitti oduu barreeffame namni qabeenya qabu haala qabu beekumsas qabeenyas hanqabu yookaan immoo argachuu kan danda'u oduu barreesse seenaa kana keessatti gahee guddaa ta'a. Fitaaraarii Habte Goorgis dinagdee biyya jaallachuu, biyyaaf hojjechuu, biyya ijaaruun beekama. Seenaan isaa dhalootarraaf galaadha. Jabaataniif du'an oolanii jedha Oromoon. Goonni ni du'a, seenaan garuu hin du'u.